Hayyeena shamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii nagaa kiyyaa waaqeenyaa galatu sa'aatii kanas wanta isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan guyyaa irraa kana immoo wanti isiniif qabadheetti dhufee waa'ee iimoo wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Egaan iimoon wantoota haaraa ta'an wantoota hedduu gadhiisaati jira jechuudha. Kanaaf egaa isaan kana tooraan egaa wantoota haaraa ta'anii kan isin fayyadan isin gargaaran jedheeti yaadu. Kanan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Egaan isaan keessa egaa guyyaa irraa kana kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe waan haaraa tokkotti jira jechuudha. Iimoo irratti kan gadhiifameeti jiru. Egaan iimoon egaa wantoota garaagaraa gadhiiseeti jira isiniin jedheetiin jira. Garuu egaa wanta kana argachuudhaaf jalqaba gara pileestoorii keessanii dhuftanii iimoo keessan abdeetii godhachuutii qabdu jechuudha. Kunootti pileestoorii keessa seentanii iimoo jettanii sarchii gootanii saniin booda iddoo kanarraa egaa abdeetii yoo kan isin gaafatee jiru ta'e iimoo keessan abdeetii godhadhaan isiniin jedha hordoftootiyya. Egaan akka abdeetii godhataniin egaa keessanii seentu jechuudha. Baay'izawee viidiyoo kana kanneen laayikiin godhin jirtanii piliis ammumaa laayik godhaa. Akkasumas immoo namoota biroollee hin fayyada jette yoo yaadan sheer godhaan isiniin jedha. Egaan chaanalii koo kanneen sabskiraayib goone sabskiraayib gochuuti qabdu. Sababni isaa egaa guyyaa guyyaatti wantoota teknooloojii wal qabataniif akkasumas illee informationii garaagaraa chaanalii kanarraa waan argattaniif jechuudha. Egaan iimoon egaa wantoota baay'ee gadhiisee jira isiniin jedheetti jira. Isaan keessaa egaa jalqaba irratti namoonni baay'een keessan egaa akkamitti iimoorraa nama onlaayinii jiruu fi hin jirre akkamittan beekuutii danda'a. Nama hin beekne onlaayinii irratti argee hin beekne illee akka dingataa yoon argee akkamitti duukaa fayyadamuu danda'a kan jedhu wantoota baay'ee na gaafataniitu jirtu. Egaan iimoon egaa namoota onlaayinii fayyadamaa jiranii bikka isaan jiranii wajjin jechuudha. Informationii guutuu isiniif qabatee dhufeetti jira jechuudha. Egaan namni hangamii akka chaattii irra jiru fageenya ammamii irra taa'ee akka inni iimoo fayyadamaatti jiru waliin jechuudha. Informationii guutuu kan ta'e kan isinitti agarsiisuu danda'u isiniif qabatee dhufe jechuudha. Egaan kana argachuudhaafis immoo jalqaba wanti isin gochuutii qabdanii kunootti akka iimoo keessan keessa seentaniin explorer kan jettu iddoo kanarra ni jirtu jechuudha. Iddoo kanarra lafaan diimaa itti marse kanarra ni seentu kunootti gara kanaatti isin dabarsa jechuudha. As keessaati kunootti akkuma agartanii wis online kan jedhu isa kanadha jechuudha. Wanti haaraan kuni namoota onlaayinii irra jiranii iddoo kanarraa kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf kun akkuma iddoo kanarratti argitan egaa niiw ni jedha. Iddoo kanarraa immoo wis onlaayinii kan jedhu kana isiniif fida lakkoofsa isaanii wajjin jechuudha. Hangam namoota mamii akka onlaayinii irra jiran iddoo kanarraa isiniif baasa jechuudha. Amma namoota kana argachuudhaaf wanti isin gochuutii qabdanii kunoo al tokkootiif itti cuqaastu jechuudha. Kunoo kana keessanii seentu saniin boodennaa isin kana keessa seentanii gara kanaatti jechuudha kan inni isin dabarsu. Kunoo akkuma agartan egaa loodingii jedheetu namoota onlaayinii irra ta'anii fayyadamaatti jiran egaa bifa kanaatiin isiniif fide jechuudha. Egaan akka ammaatti ennaan isiniif baaseetti jiru al tokko baak jettanii gara booda deebitu achi booda dhagaa kan inni bifa kanaatiin maqaa namootaadhaan gadi isiniif tarreessu jechuudha. Kunootti baay'izawee namoota beektanis ta'e hin beekne iddoo kanarraa iimoo namoota fayyadamaa jiranii arguutii ni dandeessu jechuudha. Daawwattooti kunootti akkuma agartanii namoota baay'eetu jira jechuudha. Asirraa garuu ani hin beeku jechuudha. Eenyu akka isaan ta'anii eessa akka isaan jiraatan garuu hanga isaanirraa fagaatanii jiranii hammam akka ta'e walii wajjin illee ilaaluutii nan danda'a jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf egaa inni kun waan haaraadha waan ta'eef egaa asirraa egaa namoota barbaadan kamii wajjin iyyuu onlaayinii fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Chaatii walii wajjin fayyadamuutii ni dandeessu. Egaa namoota beektanis illee addanumarraadha jechuudha kan isin argattanii. Kanaaf kun wanta haaraa ta'edha. Egaa namoonni wanta akkasiitti fayyadamuutii barbaadanii itti fayyadamuutii ni dandeessuun isiniin jedha hordoftootiyya. Egaan guyyaa irraa kana isa kanan isiniif qabadheetti dhufe yeroo itti aanu keessatti immoo wantoota baay'ee isin fayyada isin gargaaran waan ajaa'ibaa kan biraan isiniif qabadheetti dhufa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa isiniin jecha. Ciao.